gooftaa keenya galanni haa ga'u hundi keessanuu bakka jirtanitti gooftaan ofii isinirra haa qabu attam jirtan isiniin jechuu barbaada. Guyyaa addaa Waaqayyo akka irratti ka dubbadhu mata dureen naa kenne jiruu hin raafamne ka jedhu Waaqa irratti kadhataatiin hin ture maalirratti dubbadha jedhe teoloojii baay'ee gadi fageenya hin qabne salphama ka ta'eetiin hin jedhe garuu jiruu kiristaanaatiif ka barbaachisu jiruu hin raafamne ka jedhu mata duree Waaqayyo naa kenne. Waan mata duree kana keessatti waan nuuf qopheesse akka nu barsiisu mataa keenya gadi qabanneetiin kadhannaan jala qabna. Yaa abbaa keenyaa yaa gooftaa keenyaa maqaan kee haa ulfaatu mootummaan kee olaa ka'u haa babal'atu nagaan nu eeddee bakka jirrutti hunduma keenyaan waliin taatee jiru nu kennitee guyyaa adhaatiin kan nu geesse ati ulfaadhu. Amma kunoo sagalee kan kee keessaa qoodamuuf qophaa'aarraa ati hedduu keenyatti argamii hunduma keenyaa nu eebbisii bakka jirrutti nu eebbisii bakka hojiitti nu eebbisii bakka deemnutti nu eebbisii karaa irratti nu eebbisii halkan nu eebbisii guyyaa nu eebbisii. Yaa abbaa keenya ati nutti dubbadhu addunyaa raafamaatu tana keessatti nu warri kiristaanotaa warri maqaa kan kee waamnu akka hin raafamne akka gadi dhaabannu nu gargaari. Hama badaa irraa nu qabi innaaf nu waliin ta'e ati nutti dubbadhu maqaa ulfaataa keetiin jedhi kana maraa nuuf dhaga'i ameen. Waaqayyo galanni isaa ga'u irra deebi'eetiin galateeffadha Waaqa keenya. Kennaa maraa waan ijoollee ufiitiif waan isaan barbaachisaa hin kennaa. Adda nuufis sagaleen barbaachisu nu kennuuf qophaa'eera. Jiruu hin raafamne. Addunyaan tun raafamaa jirti. Jijjiirama saffisa qabuun raafamaatti addunyaan tun. Maaliif raafamaatti addunyaan darbuuf hennaa geettu hin raafamti. Wanti adda addaa addunyaa tana raasaa jira. Hennaa kanatti ammoo warri kiristaanaa addunyaa raafamaatu tana waliin raafamnamoo attamiin jiraachuu nu barbaachisa ka jedhu laaluu qabna. Waaqayyo saba ofii addunyaa raafamtu kana keessatti xiinxallaa hubadhaa laalaa jedheetiin nu qabsisa. Yoo laalleetiin jennu raafamni kun jijjiiramni saffisaa kun maal irratti hundaa'eeti yoo jenne tekinooloojii ammayyaa yoo laalleetiin jennu guyyaa guyyaa waan adda addaa ka jijjiiramaa argaa jirra. Waggootaan 10 darban keessattuu wanti haarofni amma argine baay'eetu jira. Ka ufafoo dhufullee ka arguuf deemaarullee hin jira. Fakkeenyaaf ka haga ammaa argine ka armaan duratti waggaa 10 afootti dhageenye hin beenne konkolaachisaa malee seera tiraafikaa eegee deemeetiin hin jedhu argaa jirra. Xiyyaara namaan alatti ufumaan deebee balali'u waan akka diroonii jedhamu kanneen waraanaaf ka addunyaan itti fayyadamaa argaa jirra. Kunneen maalaleedha. Kabira ka maalalee ammoo oduu ka dhagaa hin dhufaara ka jedhaniitiin nutti himantu jira. Konkolaataa lafarra deemaa yoo ammoo tiraafikiin karaa irratti guddatee karaa deemuun dhabee koola badhifatee ka'ee balali'ee akka allaatti bakka biraatitti bu'ee deebee lafarra deemutu dhufaaraa jedhaniitiin nutti agarsiisu. Kunillee maal mul'isa? Jijjiirama saffisaa mul'isa. Akkasuma jiruu namaa keessattis aadaa namaa keessattis jireenya namaa keessattis wanti jijjiiramaaru waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waa wayii ilaalaatiin hin ture iktolife waan jedhaa yookiin ammoo jiruu gadaamessaan alaa daa'imman gadaamessa haadhaatiin alatti warshaa keessatti attamiin akka oomishani viidiyoo wayii ilaalaatiin hin ture. Iktolife jedheetiin isa ilaalaatiin hin ture. Kanallee maalinni seera maraa eegee waan gadaamessa haadhaa keessatti argatu hundaa daa'imni tokko haga dhalatuu fi warshaa keessatti kaayame gizee tokko akka kunoo lukkuu yookiin ammoo handaaqqoo horsiisanii akkuma san oomishuuf hin dhufaara kunillee maalaleedha. Hennaa kana ammoo nu maal ta'uu qabna warri kiristaanaa
gadi dhaabannee laaluu qabna. Akkana jedha faaruu Daawit 15 tokko haga 5 irra ka jiru kalaalleetiin hin jennu waliin. Yaa gooftaa dukkaana kee keessa eenyutu jiraataa eenyutu bulaa gaara kee isa qulqulluu irra eenyutu jiraataa jedheetiin hin gaafata. Hinnaa kanatti hinnaa jijjiiramni saffisaaroo kanatti hinnaa addunyaan raafamaattu kanatti yaa gooftaa dukkaana kee keessa eenyutu bula gaara kee isa qulqulluu irra eenyutu jiraachuu danda'a. Dukkaana Waaqayyoo keessa eenyutu bula. Dukkaana Waaqayyoo kun maalinni? Dukkaana Waaqayyoo ka qulqulluu ta'e ka hin raafamne dukkaana isaa kana keessa eenyutu bula. Gaara isaa qulqulluu san irra eenyutu bahuu danda'a. Hundi kennaa dharraan kenna dukkaana Waaqayyoo qulqulluu san keessa buluu barbaanna. Gaara Waaqayyoo qulqulluu san irra baanee achirra taa'uu barbaanna. Agas gaafii gaafata amma. Daawit gaafii gaafata. Yaa gooftaa dukkaana kee isa qulqulluu keessa eenyutu bula. Gaara kee isa qulqulluu irra eenyutu jiraachuu danda'a. Haga jedheen boodatti gaafii kanaaf deebii gaarii ta'an kiristaanonni ka ittiin jiraachuu isaan barbaachisu. Warri gaara Waaqayyoo qulqulluu san irra ba'uu danda'an. Warri dukkaana Waaqayyoo qulqulluu san keessa buluu danda'an attameen yoo deemanii carraa san argatan. Ha jedhu deebii deebisa ofuma Daawit. Tokkoffaa akkana jedha. Kan adeemsi isaa mudaa hin qabne. Adeemsa mudaa hin qabne namni deddeebi'u eessa buluu danda'a? Dukkaana Waaqayyoo qulqulluu san keessa buluu danda'a. Gaara Waaqayyoo qulqulluu san irra bayuu danda'a jedha. Adeemsa isa mudaa hin qabne jechuun maal jechuu? Adeemsa Waaqayyoon calaqqisiisu. Jiruu seera isaatiif abboomamu. Jiruu qajeelummaa isaa hordofu. Jiruu naamusa qulqulluu qabu. Namni jiraateetiin hin jedhu dukkaana Waaqayyoo keessa buluu danda'a. Maqaan Waaqayyoo ulfaatee haa ta'u. Dukkaana Waaqayyoo keessa buluu barbaanneetiin hin jenne akkaataa Waaqayyo nurraa barbaadu kanatti adeemsa isa mudaa hin qabne deemuu nu barbaachisa. Adeemsa mudaa hin qabne ka Waaqayyoon calaqqisiisu qulqulluu ka ta'eetiin hin jedhe ka seera Waaqayyootiif abboomamu yookiin ammoo seera isaatiitti ka buleetiin hin jedhu gammachuu irratti argatu. Jiruu qajeelummaa taateetiin hin jette ka jiraateetiin hin jedhu gaafa tokko dukkaana Waaqayyoo keessa hin bulaa. Gaara Waaqayyoo guddaa san irra bahuu danda'a. Lammaffaa deebii deebisa. Kan waan qajeelaa hojjetu. Waan qajeelaa hojjechuun addunyaa irraa badaa jirta. Waan qajeelaa. Wanti qajeelaa maalinni? Hennaa baay'ee namni ka jedhu ebalu qajeelaa jedha. Ebalu qajeelaa. Ebalu qajeelaa. Qajeelaa faallaan isaa maalinni? Micciirama. Namni micciiramaan hin rakkisa. Akkuma munni micciiramaan baqasuufillee hin tolle, ijaarsaafillee hin tolle, qoraaniifuu baqasaniitiin ibidda kaa'uufillee hin tolle, namni micciiramaanillee akkasuma hin tolu. Ajaja Waaqayyootiifis hin tolu, namaafis hin tolu. Kanaaf maal jedhaara Daawit asirratti? Kan waan qajeelaa hojjetu. Jiruu yeroo hundaa Waaqayyoon abdatu. Jiruu waan gaarii hojjetu. Qajeelummaa amalaa ka qabdu. Namni qajeelaan waan qajeelaa hojjeta. Namni micciiramaan waan micciiramaa hojjeta. Kanaaf gaara Waaqayyoo san qulqulluu ka ta'e irra ba'uuf dukkaana Waaqayyoo qulqulluu ka ta'e san keessa buluuf jiruu attamii jiraachuu nu barbaachisa. Kan waan qajeelaa hojjetu. Jiruu waan qajeelaa hojjetu hojjechuu nu barbaachisa. Daawit lammaffaa irratti kakaa'e kana. Ka duraa maal jedheetiin hin jedhe? Kan adeemsi isaa mudaa hin qabne jedhe. Lammaffaa irratti maal jedhe? Waan qajeelaa ka hojjetu dukkaana Waaqayyoo qulqulluu keessa buluu danda'a. Gaara Waaqayyoo qulqulluu san irra ba'uu danda'a. Hundi kennaa dharraan kenna gaafa wayii dukkaana Waaqayyoo keessa buluu fi gaara qulqulluu Waaqayyoo san irra ba'uuf
Hinnaa kana ammoo addunyaa raafamaattu tana keessatti nama muraasatu carraa kana argachuu danda'a. Ka addunyaa waliin hin raafamne jiruun isaa ka hin raafamne jiruu abdii guutuu qabaatteetiin hin jettu ka jiraateetiin hin jettu. Sadaffaa irratti akkana jedha Daawit. Kan dhugaa garaa isaa irraa dubbatu dhugaa garaa isaa irraa dubbachuu fi dhugaa afaan irraa dubbachuun adda adda. Garaa irraa yookiin onnee irraa ka burqe jechaadha. Dhugaa garaa isaa irraa ka dubbatu dhugaan ilma waaqaati jedha. Ummanni keenya hennaa dubbateetiin hin jedhu. Kana jechuun maal jechuun dhugaani hennaa maraa dhugaan tawaaqaati. Dhugaan ilma waaqaati. Yesuus Kiristoos ani karaa, ani dhugaa, ani jireenya jedha. Dhugaa ilma waaqaati jechuun Kiristoos ilma waaqaati. Dhugaan Kiristoosi. Kiristoosi warri amane ammoo dhugaa sana qabatee isii calaqqisiisaatiin deemuu barbaachisa. Dhugaa dubbachuun tokkummaa cimsa. Dhugaa dubbachuun jaalala jabeessa. Waaqayyo dhugaa jaalata. Dhara hin jibba. Fakkeen irratti 12:22 irratti kana dubbata. Waaqayyo dhugaa jaalata. Dhara hin jibba. Waan jibbu nullee jibbuu qabna. Yoo dukkaana isaa keessa jiraachuu barbaanne, yoo gaara isaa qulqullaa'aa irra ba'uu barbaanne, waan jibbu nullee jibbuu qabna, waan jaalatu nullee jaalachuu qabna. Arfaffaa irratti akkana jedha. Kan arrabni isaa arrabsoo hin qabne. Maatiyos 12:36 irratti wanta arraba keenyaan dubbanne hundaa fi dhuma irratti yeroo firdii itti gaafatamummaa qabna jechaadha. Dhara dubbachuu kan arrabni isaa arrabsoo hin dubbanne. Arrabsoo ka hin dubbanne. Waan gaarii ka dubbateetiin hin jedhu kana ta'uu qaba. Arrabni keenya kun wanti gaariin illee arraba keenya irraa baya, wanti hamaan illee arraba keenya irraa baya. Kanaaf namni bulchaan cimaa addunyaa kanaa eenyu yoo jettaniitiin hin jettan kitaabni fakkeenya kan nu deebiseetiin hin jedhu nama arraba ofii too'atu jedha. Nama arraba ofii too'atu. Nullee kiristaanonni gaara waaqayyo qulqullaa'aa sana irra ba'uu warri dharraanu arraba keenya too'achuu nu barbaachisa. Shanaffaa irratti akkana jedha. Kan ollaa irratti badii hin hojjanne. Kan ollaa irratti badii hin hojjanne. Badii maalinni? Ollatti hinaafuu, ollaa jeequu, ollaa hamachuu, ollaa jibbuu kana waan hin jaalatu. Kan ollaa irratti badii hin hojjanne. Kan biraa irrattis ka hin arrabne jedha. Ollaa kee akka mataa keetii jaaladhu jedha. Luqaas 10:29-30 yoo dubbifneetiin hin jennu ollaa kee akka mataa keetiitti jaaladhu jedha. Wanta namoota akkasiif raawwatan jaalattu atillee namootaaf raawwadhu jedha. Waan namoonni yookiin wantoota namoonni akkasii godhan dharraatu atillee namootaaf hojjadhu yookiin raawwadhu jedha. Waan gaarii namoonni akka waan gaarii waan kenna dubbatan barbaanna. Waan gaarii akka nuuf jedhan barbaanna. Waan gaarii akka nuuf hojjetan barbaanna. Nu ammoo yoo kana ka barbaannu taane nu waan gaarii hojjannaa namootaaf. Yoo namoonni akka nu hamatan ka hin barbaanne taate nullee namoota hamachoo nu barbaachisu jechaadha. Kana yoo goone dukkaana waaqayyoo qulqulluu san keessa bulla. Gaara waaqayyoo qulqulluu san irra baana. Maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u. Karaa kana kanutti qajeelchu isa. Karaa kana kanutti mul'isu isa. Karaa kana akka irra dhaabannu akka hin raafamne kan nu godhu isa qofa. Kanaaf ganamaa galgala isatti uf kennuu qabna. Jahaffaa irratti akkana jedha. Kan nama xuraa tuffatu garuu warra waaqayyoon sodaataniif kabajaa ka kennu. Hinnaa ammaa namoonni walitti makaniitiin waa hundaa walitti makaniituma jiraatan. Addunyaa kana keessatti kiristaanaa fi warra amantoota yookiin amantootaaf warra amanne gargar baasuun hinna rakkisaa ta'e. Akkaataa nyaataniinis haa ta'u, akkaataa uffataniinis haa ta'u, akkaataa dubbataniinis haa ta'u, waluma fakkaata martinuu. Garuu
daangaa nuuf kaaya Waaqayyo nu warri kiristaana taane hennaa maraa waan hojjetaarrullee waan dubbataarrullee karaa irra deemaarullee hubataatiin deemu nu barbaachisa. Kana yoo goone qofa dukkaana Waaqayyo qulqullaa'aa san keessa jiraachuu ka dandeenyu. Torbaffaa irratti akkana jedha. Kan yeroo nama dhukkubsullee kakuu isaa eegu yoo kan nama dhukkubsullee waa tokko kakachooni cimaadha. Kakuu san eeguun ammoo amantii cimaa gaafata. Nama dhukkubsullee jedha ammas irratti. Nama dhukkubsullee yooma cimaallee ta'e kakuu nuuf kenname san kakuu qara kakanne san waadaa qara galle san eeguu nu barbaachisa. Adunyaa kakuu akkuma salphatti ilaalaattu keessa jirra. Adunyaa waadaa galte keessatti namoonni waadaa galan keessatti akkuma salphatti waadaa sanillee dagataaran kakuullee jissaran keessa jiru. Kanarraa kaka'eetiin hin jedhe namoonni kiristaanonni gaa'ela ofii yeroo baay'ee mana kadhaa keessatti na raawwatanii kakuu galani. Waaqa afottillee kakuu galani. Namoota afottillee kakuu galani. Kakuu kana ammoo yeroo boodatti akkuma laayyootti ilaallameetiin hadha manuma kadhaa keessatti illee kiristaanota hedduutti illee rakkoo maatii kadhalata adeemaaru namoonni kakuu yooma kana dhukkubullee kakuu galan keessaa tokko kan nama sodaachisu waaqa afotti jireennaanis jiruu dhabuunis fayyaa dhabuunis waliin jiraanna jedha kakadhaa jedhanii walitti fidaniitiin jedhan akkas jedhanii kakatan garuu uduma achuu hin geenne uma salphaa irratti gaa'ela ofii jissaa namoonni ka gargar deemaaran argaara hennaa amma hennaa kanatti daawwiti kan nu qaabsisaaru maalinni yooma kanama dhukkubsullee ciniinnachoo barbaachisa yooma kanama dhukkubsullee kakuu warri eeguu dukkaana Waaqayyo keessa bulan maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u dukkaana Waaqayyo keessa bulan dukkaana Waaqayyo san keessa buluu dharraana gaara Waaqayyo qulqullaasa irra bayan jedha gaara Waaqayyo qulqullaasa san yaadataarra isarra ba'uu dharra'arra yoo isarra ba'uu ka dharraa nu taate dukkaana Waaqayyo san keessa yoo buluu ka barbaannu taate kakuu yoo galle kakuu eeggachoo nu barbaachisa. Kakuu ka gallu namootaaf namoota gidduu qofatti miti waaqaa fi nama hedduutti waaqaaf nu jidduutti illee kakuu hennaa gallutu jira. Beeta kiristaanaaf kakuu hennaa gallutu jira. Kakuu galle kana raawwachoo fi tattaafachoo nu barbaachisa. Hafuurri qulqulluun akka nu gargaaru yooma kanama dhukkubullee jedha Daawit yooma kanama dhukkubullee kakuu kakate san namni hin jijjiirre namni hin daganne dukkaana Waaqayyo qulqullaa san keessa hin bula jedha. Gooftaan haa ulfaatu. Kakana nu dandeessisu isa. Humna keenyaan hin dandeenye. Dharraa yoo qabaanne garuu dharraa keenya nuuf guuta Waaqayyo. Onnee keenya gadi laaxiin xallee laala. Dharraan keenya maalinni dukkaana Waaqayyo keessa bulu. Dharraan keenya maalinni gaara qulqullaa Waaqayyo san irra ba'u. Saddeettaffaa irratti akkana jedha. Kan dhala malee hiyyeessaaf mallaqa liqeessu jedha. Dhala malee hiyyeessaaf mallaqa liqeessu jedha. Maaliif as fideetiniin waan kana wama namoonni akka salphatti ilaalanii maaliif as fideetiniin waa'ee mallaqaatiin as kaayaara dukkaana Waaqayyootii fi mallaqa maaltu walitti fida. Gaara Waaqayyo qulqullaa sanii mallaqa maaltu walitti fida. Kun maal agarsiiseetiniin jedha. Jiruu keenya keessatti akka kiristaanaa luqunuun hin barbaachisu jechaadha. Qabeenya yoo qabaanne qabeenya san irratti ammoo dabalataan argachuu fi hiyyeessaa liqii hinnaa kennine dabalataan liqii keenya san irratti dabalee akka nu deebisu godhu jechaadha. Luqunu jechaan liqeessuufiin barbaachisaa gargaaruun barbaachisaa garuu luqunuun maal inni itti dabalteen naa deebifta jenneetiniin kennu san. Luqunuun hin barbaachisu. Maaliif sagaleen Waaqayyoo ka jedheetiin hin jedhu Qorontoos isa tokkoffaa irratti 6:9-11 yoo dubbifneetiin hin jennu luqunaan mootummaa Waaqayyoo hin dhaaluu jedha. Adima dubbata. Luqunaan mootummaa Waaqayyoo hin dhaaluu jedha. Luqunaan
dukkaana waaqayyo san keessa buluu hin danda'u jecha biraatiin luqunaan gaara waaqayyo qulqullaa sanirra bayuu hin danda'u. Hin luqun namoo hin luqun kana kan of gaafachuu nu barbaachisa. Akka kiristaanaatitti kunneen wama salphatti ilaalleetiin hin jiru, wama laayyootti ilaalleetiin hin jiru. Garuu asirratti kan nutti himaaru maalinni wantoonni kunneen gaara waaqayyo qulqullaa san irra akka baanu wantoota nu barbaachisu, wantoota nu gargaaranii dukkaana waaqayyo san keessa buluufi carraa kanuuf laatanii yoo waan kanneen hojjanne akka kiristaanotaatitti ka jedheetiin nutti himu Daawit kitaaba Faaruu 15 tokko haga 5 irratti salgaffaan isa dhumaa asirratti yoo laalleetiin hin jennu lakkoofsillee baay'ee miti tokko haga 5 qofa kaachii irratti boqonnaa san irra argineetiin hin jennu kan nama qulqulluu irratti malaamaltummaa hin fudhanne jedha. Warri qulqulloonni kan eebbifaman isaan adunyaa waan dhaalaniif Maatiyos 5 irratti warri qulqulloonni ka eebbifaman. Warri qulqulloonni eenyunni warri qulqulloonni eenyunni mee ufaa gaafannu warri qulqulloonni nama biraa wayiiti waan nama biraa wayiiti dubbataara moo waan kiyya waan keessan dubbataara. Warri qulqulloonni haa gammadanii mootummaan waaqayyo ka isaanii waan ta'eef haa gammadanii. Maaliif dukkaana waaqayyo qulqullaa san keessa buluuf carraa qabanii gaara waaqayyo qulqullaa san irra ba'uu fi carraa argatanii kanaaf haa gammadanii jedha. Kanneen hunda haga jedheen boodatti dhuma irratti maal jedha? Namni wantoota kana hojjetu yoomiyyuu hin raafamu. Maqaan gooftaa akka ulfaate haa ta'u. Namoonni wantoota kana hojjetu yoomiyyuu hin raafamu. Maal ka hojjetu? Kan adeemsi isaa mudaa hin qabne, kan waan qajeelaa hojjetu, kan dhugaa garaa isaa irraa dubbatu, kan arrabni isaa arrabsoo hin dubbanne, kan ollaa irratti badii hin hojjanne, kan nama xuraa'aa tuffatu garuu warra waaqayyoon sodaataniif kabajaa kennu, kan yeroo nama dhukkubsullee kakuu isaa eegu yaada isaas ka hin jijjiiranne, kan dhala malee hiyyeessaaf mallaqa liqeessu, kan nama qulqulluu irratti malaamaltummaa hin fudhanne. Wantoota kanneen namni hojjetu yoomiyyuu hin raafaman. Yoomiyyuu hin raafamu. Yaa obbolaawwan kiyya, yaa obboloota kiyya. Adunyaan raafamaa jirti. Nu warri waaqatti amannu hin raafamaarra moo gadi dhaabataarra? Jiruu hin raafamne jiraataarra moo jiruun teennallee raafamaa jirti? Ganamaa galgala wanti akka bombii adunyaa kana sochoosaa miidiyaa irraa ka dhageenyu ganama kan hirribaa kaane uduu ganaa kadhannaa hin goone mobaayiliin keenya xixixitti nu gooti. Maalinni waa wayii nutti maatti waa wayii advertaayizii godhuuf nutti nabanaa nuun jedhaatti yookiin gara biraatti bilbilli dhuftu. Sooshaal miidiyaa adda addaa waan adda addaa bombaardii nu godheetiin hin jedha. Akkuma bombii kana hennaa maraa dhoo'eetiin hin jedha. Kun ammoo guyyaa keenya raafamaa akka oollu godha. Garuu waan kanuun jedhu maali? Gaabbi jedha. An waaqayyoon akka ta'e ilaalaa jira. Kanaafuu dhugumatti gaarummaaf araarri bara jireenyaa koo hundumaa na duukaa nin bu'aa. Ani immoo bara baraan mana gooftaa keessa nan jiraadhaa jedha Daawit 23:6 irratti. Kanaaf maqaan gooftaa akka ulfaatee ta'u adunyaa raafamaattu keessatti raafamuu dhiifne warra dukkaana waaqayyo keessa bulu, warra gaara waaqayyo qulqullaa raasan irra ba'u waaqayyo nu haa godhu. Maqaan isaa ulfaatu kadhannaan cufna. Yaa abbaa keenya galanni si haa ga'u waan nutti dubbattee fi akka hin raafamne nu gargaari. Dukkaana kan kee keessa bulu akka carraa argannu nu gargaari. Gaara kan kee qulqullaa isaa irra akka baanu nu gargaari. Maqaa ulfaataa keetiin jedhi kana maraa nu dhaga'i. Ameen.